Shampiyonaan atileetiksii addunyaa Hangaaree Budaapestitti gaggeeffamaa jiru guyyaa lammaffaa ta'eera. Guyyaa jalqabaa irratti meetira 10,000 dubartootaan fiigichi fiigame baay'ee ho'aa ture. Haala kanaanis dorgomtoonni Itoophiyaa tokko hanga 3tti bahuudhaan seenaa addaa hojjetaniiru. Budaaf Tsaggaayee, Lata Sanbat Gidee fi Ijigaayyoo Taayyee turan kan dorgommicha injifatanii dorgommii booda yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennaniiru. Akkasumas leenjistoonnis yaada isaanii nuu qoodaniiru. Nu waliin tura. ያ ውድድሩ በጣም ቆንጆ ነው። ስፔሻሊ dorgommichi gaarii ture. Keessumattuu anaaf meetiriin 10,000 adda. Kanaafan faarumaan gammade. Sababni isaas 10,000 muuxannoo baay'ee waan hin qabneef. dorgommiin namatti tola baay'ee. Hojiin hojjetames hojii gaariidha. Garuu dorgommii kana akkuma itti gammadettis akkuma rabbis kaayyoo kootii gaafa jedhes kanaan dorgommii kana itti gammadee naasii ittiin argadhe gammachuu guddaan natti dhagahame hagana kana hin jedhamne maaliif dura kiyyaadha aksirshiin kun lammaffaa koo haa ta'u malee bara darbe horii irratti gaggeeffame haa ta'u garuu isarraa barumsa gaariin baradhe barumsa barreen gaddaatirra ka barreen gaddaatirra barana bakka kan caalu qabxii caalu akka fidu ofitti amaneetuman rabbis immoositu kanan hojjedhe san hojii kiyya keessa naa oole naasii fiduu biyyatti maal jedhee tanan ibsa gammachuun dubbadhu koo baay'een itti gammada. Keessumaa wal gargaarsi keessan akkam ture sadii taataniitti dorgommaa turtanii siifanis turte haalli walii gargaaruun keessan akkaataatti isin daftanii baatanii gara fuulduraatti keessumaa gara dhumaarratti carraaqessan taasistan baay'ee hawwataa tureeti. Mee akkam ture? Haalli ittiin seenne duruma haasaamee ture zuurii lama walirraa fuudha jiran zuurii 16 booda zuurii 10 gizee hafu lama deemati walharkaa fuudhee akkasumatti deemame si mootu ittaan dura tokkoffaa kan deemte guddaa fi ittiin haasee lama ture lama immoo ayyiriitti dhuunfaattee hin dandeenye lafteen irraa fuute ishiinis irraa fuutee lama deemte asirraa fuutee lama deeme ani immoo zuurii lama haftee mootu hunduu duubatti garagalee isarraan kan ka'e hunduu wal eeggate inni shingitti waan wal eeggataniif kooda kiyya waan ba'ee waan jiruuf is dubbatti fudheetuman eeggadhe finishingii sana irratti siifannuftee gaafa dabartu bakka dubbiin kun cimtee madaalicha keessa ba'ee gaafa jedhee itti deemaa jiru akka diingataa immoo gaafa shinfii lafiitti kuyeetu kuuf narrifadhe bakka akka waan bakka dhaqneetu akkasitti irratti kufne natti fakkaate garuu ishee irratti kazaan dubbatti laayi godhee gaafa itti ka'u lakka akkas jiree waan jiruuf sadarkaataniin galee gammachuu guddannatti dhagahame garuu ishee kuffuu isheetiif immoo baay'een gadde maaliif kana hunda laffaatee dhuftee raattee achirra geesse raattee kuffuu isheetitti baay'een maal tokko natti dhagahame harki ishee madaa'uu isheetitti bira geesse raattee isheen warqee kana nan nyaadha kun immoo birrii kana nan nyaadha gaafa ishee jettee bira geessu kuffuu isheetitti baay'ee natti dhagahame garuu kun waan masi mudatu atileetii keessatti dhuftee kaatee maduuftee waan ta'eef kana waan ta'eef ishiifillee waaqayyo jabina ishee dhabaa kennuun jedha ስለዚህ kan itti aanuuf ishaa jabeessu jedha ሲባል አመሰግናለሁ። ያው በዛሬ በ10 ሺህ Galatoom qabxiin har'aa 10,000 galmeessine waan faarumaan nama gammachiisu baga gammanne jechuun barbaada baay'een gammadaanis. Galatoom egaa maqaan koo Safaa Baqqaleen jedhama. Egaa ani gaheen koo tiim liidarii garee kanaati. Egaa har'a akkuma gartanii dorgommii 10,000 dubartoota ture. Egaa dorgommii kanatti kan hirmaate ijoollee keenya afuridha. Tokko Badeen Gaddaa Ameerikaatti chaampiyoonii kan taate Sanbatidha. Lammaffaa Godaatidha. Sadaffaan immoo Ijigaayoodha. Arfaffaan immoo Lamlamidha. Egaa ijoolleen kun yeroo galanii akka koreetti akka gaheetti baay'ee teenyee mari'annee akkamittiin moona maal gochuun dura jira maal gaheen geessan akkamitti wal gargaartu eeyootu maal ejjetu dura eeyootu dura bu'u achi booddee eeyoo kan jedhu gorsa laannee biturree irratti walii gallee mari'annee gochoota wajjin ati hojii wajjin mari'annee walii gallee keessumaa kan na gammachiisu nuyi akka taayitaatti yookaan immoo akka koreetti asaamintii nu ilaannee hojiirra oolchanii
tokkoon tokko yeroo deemanii keessumaa laappii kudhan booddee gaheen isaanii laatame hojii raawwachuu irratti baay'ee nu gammachiisanii bakka kanaaf gorsa keenya fudhatanii bakka hojii raawwachanii fi kunoo akkuma beekamu waggaa karaa dura waggaa baay'ee ture giriin filuud kan jedhamu hojii raawwachanii warqee birrii fi naasii arganneerra baay'ee gammannee baay'ee biyya keenya baay'ee gammadde nuti baay'ee gammanne. Maqaan kiyya Habtaamuu Girmaan jedhama. Leenjisaa fiigicha dheeraati. Leenjisaa Ejjigaayyoo Taayyeeti. Walumaa gala dorgommiin har'aa yoo laallu ijoolleen mari'atanii seenanii mariisisneet akka wal gargaaranii tooyi bu'aa buusan ijoollee hundumattuu himnee seessisne haa ta'uuti akkasumatti akkuma leenjistoonni waliigallee tooyi itti himnetti hojiirra oolchanii jiran. Qophiin biyyatti qophaa'aa turre qophiin ijoollee tokkoon isaanii kophaa qophaa'an illee qophiin isaanii baay'ee kan isaan dorgommii kana akka mo'an isaan madaalu ture. Haa ta'uuti qilleensi isaa gaarii ta'uu baatu illee qilleensi isaa baay'ee ho'a waan ta'eef xiqqoo ishii rakkoo sa'aatii gaarii yookiin immoo sa'aatii gadi bu'aa akka hin fiigne wanti godhee jira. Akka gadi buusee nuyi fiigne taasisee jira. Haa ta'uuti akka waliigalaatti bu'aan argame baay'ee gaariidha. What do you feel? Champion, bro. Maasii dhagaame dubbatu. Gammachuu guddaan nu dhagaame biyyi keenya illee gammadee nullee gammanneerra boru sa'a kanatti deebinee gammanne. Kumni kudhan warra dhiiraa nu hafa boru. Thank you bro. Asirsiya.